Dhalaa dubaraa fi dubartiitti addaan baana. Dubaraa fi dubartii. Dubara jechuun taamma dura hin heerumin. Dubartiin immoo takka heerumtee baates ni ta'a akkasuma tajaajilarraa du'es ta'uu jechuudha. Dubaraa fi dubartii. Dhalaa takka ta dubaraa taamma dura hin heerumin jechuudha. Hadhasiitiin alattis haadhaa fi abbaan maslahaa isii ilaalanii namni isii fuudhuu deemu kun nama isii bulchuu danda'u akkasuma isiif ni ta'a ilaalanii hadhasiitiin malitti heerumsiisuu ni danda'anii. Garuu hoggaasuma yoo gurbaan hin ta'iniif eegani haa godhan boodaas jechuudha. Yoo gurbaan hin ta'iniif hoggaasumatti gurbaan barbaaduu jettee hoggaasuma ni haasaaf irraa diiguu dandeessi jechuudha. Dubartiin ammoo hadhasiitiin malitti nam takka illee heerumsiisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif si waan dhiirti taatees agartee jirti amma dura waan dhiirti taatees bartee waan jirtuuf hadhasiitiin ka barbaadde ilaaltee heerumuu ni dandeessi. Haadha abbaan dirqanii abalobsa kan hin jaanii dirqanii heerumsiisuu hin danda'an jechuudha. Dhalaan takka waa meeqaaf filatamti yookaan dhalaa takka hoggaa fuudhaaf deema waa meeqaaf filatan yookaan isirraa waa meeqa laallatan jechuudha. 4 takka bareedina sii 2 qabeenya sii 3 bareedina warra isaanii 4 diin qabaachuu sii. Waa 4 kanaaf laallatamti jechuudha. Takka isiin tun hangam takka bareeddii laaluunis ni barbaachisa hoggaa fuudhaaf deeman jechuudha. Eessa laalanii yoo san fuulduraaf itti dhufne yoo rabbi hoggaa fuudhaa dhalaa takka eessarraa laallatanii san fuulduraaf yoo rabbi itti dhufna. Amma waa 4 kanaaf laallatamti jechuudha. Takka bareedina sii 2 isiin bareedina sii gaayannu hangam takka bareeddii akkasuma ni laalta. Lammaffaan immas qabeenya qabaachuu sii. Isiin tun qabeenya akkamii qabdi moo akkamii. 3 ammas bareedina warra isaanii warri isaanii too warra akkamii diin qabaachuu isaaniitis ni laalta. 4 isiin diin qabaachuu jechuudha. Waa 4 tana ta waliin qabdu arkannaan ati milkooyte. Waa 4 tanaas qabaachuu baattee diin qabaannaan irra olaantiidha jechuudha. Kuma ergamaa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiisa bareedaa keessatti fadfar bidaati diin tarbati yadaa akkuma jeetti saniifuu diin qabaannaan irra bareeddu jechuudha. Dhalaan waa 4 kanaaf laallatamti jechuudha. Warra walirra fiduun hin taane yookaan walirra fuudhuun hin taane jechuudha. Dhalaa takka ta walitti qabuun walitti qabdee walirra fuudhuun hin taane walirra fiduun hin taane akka shari'aatti. Takka obboleettii jaartii 2 adaadaa jaartii 3 haboo jaartii. Jara sadeen kana walirra fiduun yookaan walirra fuudhuun hin taatu jechuudha. Obboleettii jaartii teetiitis. Obboleettii jaartii teetiitis tajaartii teetiif obboleettii taatu jechuudha. Gubbarraan fuudhuun haraam hin ta'u. Eega isiin duutee booda isiisan bakka sii buusuun yookaan isiisan fuudhuun ni danda'ama jechuudha. Lamaffaadha adaadaa jaartiitis akkasuma adaadaa jaartii teetiitis osoo jaartiin teessi jala jirtuu adaadaa sii gubbarraan fuudhuun hin ta'u haraami. Sadaffaadha haboo jaartii teetii jechuudha. Tajaartii teetiif haboo taatu. Isiis osoo jaartii teetii wajjin jiraachuu jirtu isiirra fuudhuun haraam hin ta'u. Dhalaa kadhatuun haraami. Dhalaa takka fuudhuu osoo hin ta'in fuudhuun waan guddoodha. Osoo fuudhuun duratti kadhattee gara fuudhaa deebitaa mire. Dhalaa takka ta kadhatuun haraami. Akka shari'aatti kadhatuun sii dhorkaadha jechuudha. Takka qaadhimaa namaa 2 jaartii namaa 3 dhalaa takka ta iddaa muddaa keessa jiru. Dhalaa 3 tana kadhatuun haraami jechuudha. Dhalaa takka qaadhimaa namaatti beenaan itti dhiyaachuun qabdu kadhachuun qabdu jechuudha. Dhorka akka shari'aatti. Lammaffaadha jaartii namaatis kadhatuun haraami jechuudha. Sadaffaadha dhalaa takka ta iddaa muddaa keessa jiru. Dhalaa iddaa muddaa keessa jirtu. Iddaa muddaan bakka 2 qoodama. Ka jiruun adda bahuudhaatiif ka du'aan adda bahuudhaatiif jira. Jaarsaa fi jaartiin jechuun san inshaallah rabbi fuulduraaf ni ilaalla. Dhalaa takka iddaa muddaa keessa jirti beeynaan kadhatuun haraami jechuudha. Iddaa muddaan maal akka ta'e bal'inaan yoo rabbi fuulduraaf ni dubbanna. Dhalaa takka ta iddaa muddaa keessa jirtu
akka shari'aatti kadhatuun haraami. Maaliif jennaan beelafaa qabdii jechuudha. Kinaafaa gooteeti akka ta'etti lafa buutu homaa yaadin jaarsi sirraa duus jiru adda baataniis inshaallah jettaan malee yoo siin fuudheettiin osoo hiddaa muddaa keessa jirtuu fa'a akka namni kun namichi kun gurbaan kun dafee na fuudhuuf jecha osoo hiddaa muddaan fixatin hiddaa muddaa fixadhee na fuudhisiin jechuun mala waan ta'eef ati dhalaa takka ta hiddaa muddaa keessa jirtu ta hiddaa muddaa lakkaasii jirtu kadhatuun haraami.